Hello. Hi. Akkam nagaa fayyaa jirtu. Akkam nagaa. Dubarta. Akkam jirtanii fayyaa jirtu. Har'a magaalaa Baatuu Zuwaayitti argamna. Guyyaa ayyaana Iidaatiin maatii wajjin kabajuudhaaf dhufne. Amma gara Haroo Baatuu deemaa jirra. Haroo Baatuu yookaan Hara Dambal jedhamu. Maqaan chaanaalii keenyaallee Dambal Miidiyaa jedhama. Dambal Miidiyaa jechuun maqaa Haroo Dambaliitiin kan moggaafame. Haroon Dambal maal akka fakkaattu har'a isin daawwachiisna jechuudha. Fileembarilleen waliin jirti, haati fileembarilleen waliin jirti. Guyyaan guyyaa ayyaana Iidaati. Viidiyoo kana yeroo waraabaa jirru jechuudha. Namoonni yeroo jalqabaatiif gara chaanaalii keenyaa dhuftan immoo saabskiraayib, laayik, sheer gochuudhaan nu jajjabeessaa isiniin jenna. Namoonni maatii taatanillee ammoo chaanaalii keenya kana sheer godhaa isiniin jenna. Baatuun maal akka fakkaattu, Haroon Dambal maal akka fakkaattu isin daawwachiifna isiniin jenna. Baatuun hin bareeddiin hun jedhaa jira kuna. Kota daawwadhaa isinillee daawwadhaa. Nu laalaa daawwadhaa. Akkasi gaariidhaan deemaa jirra. Gaariidhaan Baatuu keessa deemuu jechuun baay'ee namatti tola. Qilleensa bareedduu qabdi. Gaariin illee bareedduu jira. Kolleejjii Paablik Sarviisii Oromiyaa Isteet Yuunivarsiitii jedhama kuni balbala isaa irratti argamna. Yoo deebinu illee isin daawwachiisna jechuudha. Akkasii kabajamtoota daawwattoota keenya har'a viidiyoo keenya har'aa kanatti akka bashannantan abdii kenna. Subscribe kuma kudhan galuu qabna ji'a kana keessa. Nu dabarsa. Like godha, share godha. Nu dabarsa. Nu facaasaa addunyaa kana irra. Akkasii isin jaalannaa. Hello, hi jedhin. Hello. Isin jaalannaa isin kabajnaa. Hamma dhumatti turtiin wajjin taasisaa ammoo affeerraa kennaa fayyaa ta'aa.
Akkam jirtanii kabajamtoota hordoftoota Dambal miidiyaa Baatuu Dambalitti argamna. Hordoftoota keenya Baatuu Dambal maqaa Dambal miidiyaatiin kan moggaafne Haroo Dambalitti argamna. Haroon Dambal kana fakkaatti. Haroolee Oromiyaa keessatti argaman keessa isa guddaa ta'e kan Rift Valley keessatti argamu Haroo Dambal isa jedhamu kana jechuudha. Sagaleen kiyya isinitti dhagahamaa jiraatee fi Fileembar illeen wajjin jirti. Fileembar isheen illeen wajjin jirti. Haroo Dambal qarqara Haroo Dambalitti argamna. Guyyaan ammoo guyyaa ayyaana Iidaati. Guyyaa ayyaana Iidaa kana namoota baay'eetu dhufee asitti ayyaana kana kabajuudhaaf iddoo bashannanaa fi bakka baay'ee namatti tolu waan ta'eef namoonni hedduun ayyaana isaanii asitti dabarsaa jiru. Nullee maatii keenyatti biratti dabarsine asumaan daawwachuuf jirra. Asumaan dhufneet ammoo Haroo Dambal daawwatutti argamna jechuudha. Kun Dambal miidiyaadha. Subscribe godhuudhaan maatii keenyadha. Namoonni subscribe hin godhin like share gochuudhaan maatii keenyadha isiniin jenna. Nu wajjin tura ammallee iddoo biraallee deemnee naannawuma Haroo Dambal kana isin daawwachiifna waan ta'eef nu wajjin tura affeerraa keenya.